Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa, fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaa jedhu hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa hunduma keenya biratti guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa ja'affaa kitaabilee gaaffilee kitaaba qulqulluutti kaa'aniidhaa fi deebbiiwwan isaanii kan jedhuun barumsa keenya jalqabnee barachaa akka jirru obbolaawwan barumsa kana hordofaa jirtan ni beektu. Barumsa kanaa walumaa galatti qabxiiwwan sadii kaasna jennee qabxii gurguddaa sadii gaaffilee eetistootaa ni deebisnaa, gaaffilee alagootaas ni deebisnaa, gaaffilee shakkitootaas ni deebisnaa jennee turre kan eegalle hanga ammaatti kan eetistootaadhaaf kan alagootaa deebisne guyyaa darbe kutaa 8ffaadhaan gaaffilee shakkitootaadhaa fi deebbiiwwan isaanii kan jedhuun akka eegallee turre obbolaawwan hordofaa jirtan ni beektu. Barumsa sanaan kan ilaalle kitaabni shakkitootaa keessumatti guyyaa irraa addunyaa irratti bakka baay'eetti kan mul'atu kitaabni abbaa 66 adda addummaan kitaaba isa sirrii kan ta'e kan mana kiristaanaa keenyaa kitaaba abbaa 81 duukaa adda addummaan ni qabu. Keessumattiyyuu kitaabileen baay'ee adda addummaa kan uuman kitaaba kakuu moofaa irratti akka ta'e kitaabni kakuu moofaan abbaa 66 39 akka qabu kitaabni abbaa 81 immoo kitaabilee 46 akka qabu isaan kan lama adda addummaa isaan ilaalleerra. Kitaabileen abbaa 66 kanarraatii kutamanii hafan kun immoo bakka lamatti akka isaan qoodaman warreen jalqabaa mataa isaanii danda'uudhaan kanneen lakkaa'amanii warreen lammaffaa immoo kitaabilee biroo jala galuudhaan kanneen lakkaa'aman jenne isaan kana ture ilaallee kan dhaabbannee jechuudha. Kutaa har'aatiin immoo obbolaawwan keenyaa egaa kitaabileen kun dhugummaan isaanii akkamittidha kan mirkanaa'u ragaa maaltu jira dhuguma kitaaba qulqulluu kitaaba hafuura qulqulluudhaan barraa'an ta'uun isaanii akkamitti mirkanaa'uu danda'u kan jedhu gara gaaffiiwwan osoo hin darbiin dura dhuguma kitaabileen abbaa 66 irraa kakuu moofaa keessaa 39 qofa qochuudhaan kan kaa'e kitaabni sun kitaabileen biroo hafan sun kitaaba qulqulluu akka isaan ta'an hafuura waaqayyoodhaan kan barreeffaman kitaabilee waaqayyoo akka ta'an isaan kan ragaawwan adda addaatiin kutaa kanaan ni dhiyeessinaa jechuudha. Walumaa galatti kutaa 9ffaa kanaan ragaalee kitaabileen kakuu moofaa 46 ta'uu isaanii ragaawwan muraasa kaasne gara ilaaluutti ni dabarraa jechuudha. Manni kiristaanaa akka addunyaatti qannoonaa tokkoon qabdu. Qannoonaa jechuun dursinee akkuma baranne kitaabilee qulqullaa'aa walitti funaananuudhaaf abboonni kan isaan taasisan akka mana kiristaanaattis akkasumas abboonni akka dhuunfaa isaaniitti waan isaan taasisanidha. Qannoonaa jennee kan waamnu. Qannoonaan jiran akka abbootii dhuunfaatti akka manneen kiristaanaattis sadarkaa biyyaatti kan jiran malee sadarkaa addunyaatti manni kiristaanaa guutummaadhaan kana jettee qannoonaan hin qabdu. Isaan kana fakkeenyaaf dursinee ilaalaa kan turre kan akka qannoonaa Lodooqiyaa fa'aa yoo ilaalle qannoonaa Kaartejii fa'aa yoo ilaalle isaan kun qannoonaawwan kun qannoonaa addunyaa osoo hin taane qannoonaa biyya sanatti kitaabileen fudhataman kan ittiin beeksifamanidha salphaadhumatti jechaadha. Kanarraatu kan hubannumaadha manni kiristaanaa keenya akka addunyaatti qannoonaa kana jechuudhaan qannoonaan tokko kitaabileetti hin jiru jechuudha. Manni kiristaanaa keenyas dhaloota kiristoosiin dursee jechaadha. Kitaabilee yeroo adda addaatti ishee qaqqaban qannoonaadhaan ni fudhatti. Akkamitti Itoophiyaa seenan kan jedhuudhaaf dursee kakuu moofaa irraatudha. Kitaabileen Itoophiyaa kan isaan seenanii kitaabileen kun dachee Israa'eel irratti kan isaan barraa'anii yaa'u
kan akka kitaaba raajii Daani'el immoo akkuma jedhanitti ta'an jechaadha. Isaan kun dachee alagootatti kan barraa'an ta'ani warreen kakuu moofaa guutummaatti jechuu dandeenya. Kan isaan barreeffaman eessattidha? Dachee Israa'eelatti jechaadha. Achumarraa kan isaan gara Itoophiyaa dhufuudhaan biyya keenyatti guyyaa irraas kan isaan argaman jechuudha. Egaan kitaabileen kun kanneen biyya keenya dhufan kakuu moofaa kitaabilee 46 haalli lakkoofsasaa dursinee kan baranneen jechuudha. Kitaabilee 46 ta'uusaa manni kiristaanaa keenya yeroo hundumaa dhugaanii baati. Faallaa kanaa immoo baay'ooliin dhiyeenya kana kanneen dhufan kitaabileen kakuu moofaa 39 qofadhaa yoo jedhamu ni dhageenyaa jechuudha. Manni kiristaanaa keenya durii kaastee kakuu moofaa yeroo manni barraa'u yeroo dhiyoo keessatti biyyatti kanneen galan walitti qabanii kan qabdu kana kitaabileen hafuura qulqulluudhaan barreeffaman kan kakuu moofaa 46dha yeroo isheen jettu. Faallaa kanaa immoo lakkii kanneen jedhan 39 kan jedhanii jiru jechuudha. Innaa warreen 39 jedhan kun yaadni isaanii kun sirrii akka hin taanee fi kitaabileen kakuu moofaa kana qofa akka hin taane gaaffiiwwanii isaan kaasan waliin bakka adda addaatti kaasuudhaan ilaalaa kan deemnu ta'us asitti garuu akka seensaatti ragaawwan arfan tokko kaasuudhaan kitaabileen kun kitaabilee hafuura qulqulluu kan waaqayyoo manni kiristaanaa durii kaastee kan isheen beektu ta'uu isaanii mirkaneessinee haa dabarru. Walumaa galatti maal kan mirkaneessinu kitaabileen kakuu moofaa warreen kitaaba abbaa 66 irraatti kutamanii hafan kitaaba qulqulluu kan hafuura waaqayyoodhaan ta'uu isaanii ragaawwan afur kaasuudhaan haa ilaallu. Ragaan jalqabaa hiikaa hayyoota 70dha seertuu eejenti kan jennu. Kan lammaffaa immoo barumsa duukaa bu'oota gooftaa keenyaa fi abbootii duukaa bu'ootaadha. Abbootii duukaa bu'ootaa kan jennu duukaa bu'ootaa booda warreen dhufan jechuudha. Kan sadaffaa immoo kitaabilee harkaa. Kan afuraffaa immoo ZDC Scrolls kanneen jedhaman kitaabilee holqaa qumuraan naannoo galaana du'aatti kanneen argaman. Isaan kun ragaawwan gurguddoo afur kitaabni kakuu moofaa 46 ta'uusaa kan nu agarsiisanidha. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Guyyaa dhaalaaf ilaaluu amma dandeenyu ilaalla yoo hafe kutaatamutti itti fufnaachuudha. Kan jalqabaa irraa ta'uu akaanu hiikaa hayyoota 70 yookiin immoo seertuu eejenti kan jedhu naa eegallu. Hiikaan hayyoota 70 yookiin immoo seertuu eejenti jedhuudhaan maqaa laatiniidhaan kan waamamu kitaaba afaan Ibraayisxiirraatii gara afaan Giriikiitti yeroo jalqabaadhaaf jijjiiramedha. Kitaaba maalidha? Kitaaba afaan Ibraayisxiirraa yeroo jalqabaadhaaf gara afaan Giriikiitti kan hiikame kitaaba jalqabaa jechuudha. Innaa hiikaan kun kan taasifame magaala Iskindiriyaa. Iskindiriyaa jechuun Gibsidha. Biyya Gibsii magaala Iskindiriyaatti naannoo bara 285 hanga 246 dhaloota Kiristoosiin dura yommuu ta'u, ajaja mooticha yeroo sanaa kan ta'e mooticha Beexelimoon lammaffaatiin kitaabni kun akka hiikame eessarraatu afaan Hibruurraatiin afaan Ibraayisxiirraatii gara afaan Giriikiitti akka jijjiirame seenaan dhugaa ba'a jechuudha. Mootichi Beexelimoon lammaffaan mana kitaabaa guddaa ijaaree ture Iskindiriyaatti jechuudha. Inni yeroo kana kitaabilee addunyaa jiran hundumaa walitti qabuudhaaf yaadee kitaabileen kanneen beekaman immoo kitaabilee hafuuraadhaanis kitaabilee sirnaa baay'ee kan beekaman Israa'elootadha. Innaa kitaabilee achi jiranis immoo akka walitti qabamee isaaf ergamuudhaaf akkasumas kitaabileen kun immoo afaan isaatti gara afaan Giriikiitti akka isaaf hiikamuudhaaf lubicha yeroo sana dachee Israa'eelatti ture gara lubicha Alaazaaritti xalayaa barreessaa jechuudha. Inni yeroo kana lubichi kunis immoo tole jechuudhaan kitaabilee qulqullaa'oo fi kitaabilee kanas immoo haala sirriidhaan hiikuu kanneen danda'an beektota yookiin immoo hayyoota 72 afaan Ibraayisxiidhaa fi afaan Giriikii sirriitti kanneen beekan qomoo Israa'el 12 keessaa beektota 6 walitti qabuudhaan namoota 72 gara Gibsitti Iskindiriyaatti isaaf ergaa jechuudha. Innaa beektonni kunis dhufanii kitaaba kana gara afaan Giriikiitti kana booda hiikaan kun maquma isaaniidhaan maal jedhame hiikaa hayyoota 70 fi hiikaa beektota 70 jedhame isaaniif moggaa'e jechaadha. Seertuu eejenti kan jedhu asumarraa kan dhufedha. Inni afaan laatiniidha. Seertuu eejenti jechuun jecha afaan laatinii seertuu ajintaa. Seertuu eejenti jechuun 70 jechuudha. Lakkoofsa 70 afaan laatiniidha. Hiikkaan isaa kallattii maal 70 jechuudha. Innaa sanarraa kan ka'e seertuu eejentis jedhame ni waamamaa jechuudha.
Hiikkaan kun egaa akkuma xumurameen magaalaa Iskindiraa bakka luboonni Yihuudootaa fi maanguddoonni isaanii jiranitti guyyaa baay'eedhaaf ni dubbifamee kan irraa hiikame isa afaan Ibraayisxiidhaanis tokko ta'uu isaatiin hundumtuu gammachuudhaan fudhatanii mootichis immoo kabaja guddaa laachuudhaan uffata babbareedaatti uwwisee mana kitaabaa isaa keessa akka kaa'e seenaan ni dubbata jechuudha. Achirraa eegaluun kaan Yihuudoonni biyya Gibxi jiraachaa turan hiikkaa kana mikuraaba isaanii itti fayyadamaa turan. Yihuudoonni egaa warreen dachee Israa'elii ala jiran afaan Ibraayisxii sirriitti hin danda'an. Afaan maalii dubbatu? Afaan biyyuma jiran dubbatu. Fakkeenyaaf warri biyya keenya guyyaa irraa afaan biyya keenyaa malee afaan isaanii kan isaan taphatanii bargit isaanis beekuu danda'u. Garuu kan fayyadaman afaan kanadha. Dabalataanii warri biyya Giriik illee mootichi Iskindir Meqdooniyaa irraa ka'uudhaan Giriik jechaadhaan Meqdooniyaa ka'eetu biyya isaa duuba balleeffate maal godheera? Gibxii qabatee turenna. Sana booda Gibxii gaafa qabatu bulchiinsa mooticha Iskindir kanneen gara hundumtuu afaan Giriikii ture kan isaan dubbatan. Innaa sanarraa kan ka'e afaan Giriikii biyya Giriikitti babal'ate namoonni dhalatan hundumtuu maadha? Afaan sanaan guddatu jechaadha. Sanarraa kan ka'e warreen kun Israa'eloonni dachee Gibxi jiran afaan isaanii sana dagataniitu gara afaan Giriikitti deebi'aniiru. Kanarraa kan ka'e kitaaba kanadha kan isaan fayyadamaa turan jechuudha. Boodas barsiisonni Yihuudaatu warreen dachee Filisxeem irraallee kitaaba kana fudhachuudhaan itti fayyadamuu eegalanii taasisuudhaan suuta jecha dachee isaanii irratti beekamtii guutuu argateera kitaabni kun jechuudha. Yihuudoonni dachee Israa'elii ala jiraatan egaa bal'inaan kan isaan fayyadaman kitaaba kanadha. Afaan Giriikii waan turedhaaf akkuma jalqaba kaasne. Sababa kanaadhaaf kitaabni kun maal ta'uu danda'e? Yihuudoonni bakka jiran dachee adda addaa irratti kitaabni kun akka deemuudhaaf yaa'u Giriik bittaa ishee babbalistee waan turteedhaaf mooticha Iskindiriin Yihuudoonni bakka jiran hundumattuu kitaabni kun deemee amantaan Yihuudummaallee akka babal'atuudhaaf sababa ta'uu danda'eera. Gara kiristaanummaattis gaafa dhufnu egaa kakuun haaraa gaafa dhufu jaarraa jalqabaa keessa kitaabni kun babal'ina kiristaanummaa keessatti illee qooda gahee guddaa akka inni taphate ni beekama. Gooftaan keenya kaasnee yeroo ilaallu gooftaan keenya dachee Israa'el keessa deddeebi'ee yeroo barsaa turetti mana mikuraabaatti argamaa ture bakka kadhannaa sanichaadhaa kitaabilee fuudhee dubbisaa ture barsiisaa turenna. Yeroo tokko mikuraaba akkuma barsiifate gaafa seenu kitaaba qulqulluu akka dubbisuudhaaf kitaaba isaaf kennu. Innaa kitaaba inni dubbisallee kitaaba hiikaa seebtuu ejentikaal hiikaa hayyoo 70 jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 16 hanga 20tti kan jiru kun dhimma kanaaf ragaa guddaadha. Maal jedhaa? Gara bakka itti guddatee gara Naazireet dhufee eenyu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos. Akkuma barsiifate guyyaa sanbataatti mana mikuraabaa deemee dubbisuudhaafis ni ka'e. Kitaaba raajicha Isaayyaas isaaf kennanii kitaabicha yeroo diigettis hafuurri gooftaa anarra jira. Hiyyeessotaaf wangeela akkan lallabu na dibeera hoo. Warreen hidhamaniifis hiikumsaa, jaamotaafis ifaa akkan lallabuudhaaf warreen miidhaman bilisa akkan baasuudhaaf guyyaa gooftaa ishee jaalatamtes akkan lallabuudhaaf na ergeera jechuudhaan gooftaan keenya dubbisee taa'e. Dhimma kana dubbisee taa'e osoo hin taane ibseeraa fi asatti maali kan barbaadnu raajii kun kan jiru raajichi Isaayyaas kan barreesse kitaaba isaa raajii isaa boqonnaa 61 lakkoofsa 1 hanga 2dha. Innaa kitaabni kunii kitaaba seebtuu ejentidha Kiristoos kan hin dubbise. Dubbisaa akkana ta'uusaa maalitti beekame? Asirratti gurraachaan kan barreeffamte kan waliin viidiyoodhaan barachaa jirtan jaamotaafis ifa kan jettu kun hiikaa abbootii 70 kana hiikaa seebtuu ejentidha kan isheen jirtu malee kitaaba biraadhaan jirtu. Innaa gooftaan keessaa kan dubbisuusaa caqasa kanaan dhuguma Kiristoos kan dubbise hiikaa seebtuu ejent ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Gooftaa keenyaa boodas immoo gaafa dhufnu bara duuka bootaa gaafa laallu duuka boonni gooftaa keenyaa bara barsiisummaa isaanii kitaaba kana fayyadamaa turanii. Egaan waa'ee hiikaa hayyoota 70 hanga kana yoo jenne immoo hiikkaan kun kitaabilee kam of keessaa qaba? Akkamitti kitaabileen kakuu moofaa 46 ta'uun isaanii ragaa ta'uu kan danda'u kan jettu adeemnu. Kitaabni hiikaa hayyoota 70 kun kitaabilee kakuu moofaa manni kiristaanaa keenya kan isheen fudhattu guutummaa kitaaba Heenokii fi kitaaba Kufaaleedhaan ala kitaabilee kaan hundumaa kan of keessaa qabudha. Maaliin jedhee? Kitaabni hiikaa abbootii 70 yookiin seebtuu ejenti jedhu kun kitaabilee kakuu moofaa manni kiristaanaa keenya fudhattu guutummaatti kan of keessaa qabu kitaaba lamaan alatti. Kitaaba Heenokiif kitaaba Kufaaleedhaan alatti
kitaabilee kaan hundumaa kan of keessaa qabudha. Kanaaf kitaabileen guyyaa lamanni kiristaanaa keenya fudhattu kun dursaniidhuma Yihuudoota biratti kan beekamanidhaa fi hiikaa guddicha kanaan akka addunyaatti kan beekamanidha ba'uunatti. Har'as namni barbaade yoo jiraatu googilii seenuudhaan Septuaginti Baayibilii yoo jedhe kitaabilee kan guutummaatti argachuu danda'a, dubbisuu danda'a. Kanaaf ilaalaa dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa sadaffaa keessa naannoo bara 285 hanga 246tti kan hiikame hiikkaan kun maal qaba? Kitaabilee kana guutummaatti qabatee jiraachuu jechuudha. Kanaaf kitaabileen kun dhuguma dachee isaatti kan beekaman Yihuudoonni warreen duraa kan itti fayyadamanidhaa fi hiikaa sabtuu ejentiidhaan abboonni hiikanii addunyaa guutummaatti tajaajila kennaa kan turee fi har'as kennaa kan jirudha. Kun ragaa guddicha, ragaa kan jalqabaati. Ragaa lammaffaa ilaallu. Barumsa duuka bu'ootaa fi abbootii duuka bu'ootaa. Egaan dursinee maal jenneerra? Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa kitaaba kana fayyadaman jenne miti lee? Egaan duuka bu'oonni gooftaa keenyaa kun kitaaba bakkeewwan adda addaatti lallaba yeroo taasisan akkasumas barreeffamoota adda addaa gaafa barreessan kitaabilee kakuu moofaa bakka adda addaatti caqasaa turaniiru. Isa kana ilaaluudhaaf yaa'u wangeelota dhufan ilaaluun gahaadha salphaadhumatti. Isa booda kanneen dhufan ergaawwanis taanaanii barumsa abbootii duuka bu'ootaa taanaanis bakka adda addaatti kitaabileen kakuu moofaa ni caqasamu. Innaan kitaabileen isaan caqasan kun egaa kitaaba kakuu moofaa isa manni kiristaanaa keenya fudhattudha. Salphaadhumatti jechaadha. Kitaaba kam? Kitaaba kakuu moofaa manni kiristaanaa keenya kan isheen fudhattudha. Kana hubachuudhaaf wangeelotaa fi ergaawwan duuka bu'ootaa akkasumas immoo barreeffamoota abbootii isaan booda dhufanii keessaa caqasoota muraasa ilaalla. Caqasoota muraasa kan jennu caqasoota ilaallu caqasoota kitaabilee kakuu moofaa keessaa ta'anii kitaaba abbaa 66 kan hin jirre. Kitaabileen sun abbootiidhaan akkamitti akka isaan caqasaman caqasa muraasa ilaalla. Malee kitaabilee 46 guutummaa akkamitti caqasan kan jedhudhaa fi tarreesseen xumurru. Kanaaf kitaabilee warreen abbaa 66 warreen jirre jechuun 39 kakuu moofaa jechuudhaan kan kaa'e sana achirra warreen hin jirre sana duuka bu'oonni gooftaa keenya akkasumas abbootonni duuka bu'oota gooftaa keenya akkamittidha kitaabilee kana kan isaan caqasaa ta'an kan jedhu mee muraasaa ilaallu. Bara duuka bu'ootaa yookiin immoo duuka bu'oota gooftaa keenyaa keessaa akkamitti akka duuka bu'oonni gooftaa keenyaa kitaaba kana caqasan mee haa ilaallu kan jalqabaa. Qulqullicha Maatiyos abbaa wangeelaa ilaallu. Qulqulluun Maatiyos wangeela isaa yeroo barreessetti kitaabilee abbaa 66 irraatu citanii hafan. Qulqullichi kun wangeela isaa irratti dhaqasee barreesseera. Iddoo kamitti arganna? Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 9 hanga 10. Maal jedha? Yeroo sanatti raajicha Ermiyaasiin kan dubbatame ijoolleen Israa'el kan irratti waliif galan gatii kabajamaa qarshii 30 fudhatanii Waaqayyo akka na ajajattis immoo gatii lafa qonnaa namicha suphee dha'uudhaaf kennanii kan jedhe ni raawwateedha. Qulqullichi kun waa'ee gooftaan keenya harka Yihuudaadhaan dabarfamee kennamuu isaa erga dubbatee booda Yihudaan qarshii sana maal godhe kan jedhu mana qulqullummaatti gatee deeme. Kana booda qarshii sun maal ta'e fuudhanii lafa namicha suphee dha'utti hin bitanii. Wanti kunis immoo Ermiyaas dursee kan dubbate haala kanaatiin raawwatechuudhaan dubbata qulqullichi Maatiyos. Amma qulqullichi jecha kana eessaa caqase jennee dudduuba deemnee gaafa laallu kitaaba haftee Ermiyaas jedhu kan jedhu dursinee kan ilaalle kitaaba raajii Ermiyaas duukaa kan lakkaa'amu. Kitaaba kanarraatu qulqullichi Maatiyos caqasee iddoo kam jira? Haftee Ermiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 8. Ijoolleen Israa'el kanatti waliif galan gatii kabajamaa qarshii 30 fudhatu. Qarshii kanas gatii lafa qonnaa namicha suphee dha'u taasisanii ni kennuufi jechuudhaan barreeffameera. Kun raajii Ermiyaasidha. Kanaaf qulqullichi Maatiyos kitaaba kan fayyadatu malee kitaaba kakuu moofaa kan mana kiristaanaa keenyaa fayyadamaa ture. Kan lammaffaa ilaallu qulqullicha Yihuudaa obboleessa Yaaqoob. Qulqullichi Yihuudaa obboleessa Yaaqoob ergaa tokko barreesseera. Ergaan isaa baay'ee gabaabdudha. Boqonnaa tokko qabdi garuu wantoota gurguddaa of keessaa qaba. Ergaa isaa kana boqonnaa tokkotti hima keessaa lakkoofsa 14ffaatti kan ka'e ilaallu. Maal jedhee kaasaa? Addaamirraa dhaloota torbaffaa kan ta'e Heenok kunoo gooftaan hundarratti murteessuudhaa fi cubbummaadhaan kan raawwatan waa'ee hojii cubbuu isaanii hundaadhaaf hamoonnis dubbii hamaa isatti dubbatan hundaaf cubbamtoota hunda ceebba'uudhaaf qulqulloota isaa 90 waliin ni dhufaa jedhee isaan kanaaf immoo raajii dubbate jechuudhaan dubbata. Eeyyuu kan dubbata Heenoktu dubbate. Qulqullichi Yihuudaan Heenok akkas jechuudhaan
kana dubbata. Dudduuba deebinee gaafa barbaannu kana isaa arganna. Yihuudaan isaa dubbise kitaaba Henook boqonnaa 1 lakkoofsa 9 dubbise. Maal jedhee barreeffameera? Murtii isaaniif kennuudhaaf kunoo qulqulloota baay'ee waliin ni dhufa. Hamoota ni balleessa. Dhubbamtoonni waan isatti dubbatan hundaaf isaan ceebbaha jechuudhaan kitaaba Henook boqonnaa 1 lakkoofsa 9tti barraa'ee jira. Kanaaf Yihuudaan kan fayyadamaa ture kitaaba qulqulluu kan manni kiristaanaa keeffattu kakuu moofaa sana isa fayyadamaa turedha. Egaan duukaa bu'oota keessaa ammas yoo jenne mee abbootii keessaa immoo ilaallu sadarfan tokko ilaalla. Qulqulloota abbootii keessaa kan jalqabaa Qelementoos isa Roomaadha. Qulqullichi Qelementoos isuma qulqulluu Maarqos qulqulluu Phexros duukaa bu'ee tajaajilaa turedha. Kitaaba qulqulluutti maqaan isaa caqasameera. Filiphisius ergaa Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 3 qulqullichi Phaawulos maqaa isaa kaaseera Qelementoos jechuudhaan. Innaanni kun naannoo bara 25 hanga 100 gidduutti kan jiraate dhaloota Kiristoosiin booda jaarraa jalqabaa keessachaadha. Duukaa bu'ootaa booda kanneen dhufan abbootii keessaa tokkodha inni kun. Innaa qulqullichi kun ergaa isaa irratti waa'ee Yoodit dubbata. Yoodit kitaaba Yoodit keessaa ingilis seenaa ishee beektoo ta'e isa kana asitti hubachuun danda'ama. Maal jedhaa? Kan eebbifamtee Yoodit magaalli ishee yeroo marfametti gara naannoo keessummootaa deemuudhaan maanguddoota irraa eeyyama gaafatte. Jaalala biyyaa fi uummata isheedhaaf qabdurraa kan ka'es mataa ishee balaadhaaf of kennitee baate. Gooftaanis Holofornesiin harka dubartiitti dabarsee kennee jedha. Kana ergaa isaa kan jalqabaa boqonnaa 55tti barreessee ni arganna. Kun seenaa Yooditidha. Kitaabni Yoodit dhimma kana dubbata. Yoodit akkamitti akka isheen Holofornes jalaatti saboota Israa'el akka isheen du'a jalaatii oolchite jechaadha. Mala isheen fayyadamte suma kana guutummaan kan dubbatu qulqullichi haala kanaatiin gabaabsee keessaa caqaseera. Kitaaba kam keessaa? Kitaaba Yoodit keessaa. Kan lammaffaa ergaa Bernaabaas kan jedhu Bernaabaas innis naannoo bara jaarraa jalqabaaf keessa kan turedha. Qulqulluu Phaawulos wajjin tajaajilaa kan turedha. Ergaa kana kan barreesse isa akka ta'e ni amanama. Kitaaba isaatti maal jedha qulqullichi Bernaabaas? Raajiin Israa'eloota mataa isaanii irratti akkas jechuudhaan dubbateedha. Kottaa qajeelticha haa ajjeesnu. Dhiphisaa fi jabaa nutti ta'eera jedha. Kana ergaasaa boqonnaa 6 irratti barraa'ee ni argannaan ergaa Bernaabaas jechaadha. Kan iddoo kamii fidee dubbate? Raajiin Israa'eloota mataa isaaniitti akka jechuudhaan dubbate kan jedhu raajii kan isaa fide jennee yommuu ilaallu kitaaba ogummaa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti barraa'ee jira kun maal jedhaa? Kottaa qajeelticha ajjeesnu dhiphisaa fi jabaa nutti ta'eera. Hojii keenya ni falmaa. Seera cabsuu keenyaanis nu ceebbaa. Balleessaa barumsa keenyaas ni lallabaa. Waaqayyoon beekuun anarra jira jedhaa. Mataasaas ilma waaqayyoo taasifachuudhaan guutummaatti kanaatiin dubbateera. Innaa kana Yihuudoonni kan isaan gooftaanitti raawwatanidha. Asuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 18 gaafa ilaallu kan isaan Kiristoosiin barbaadan baay'ee gooftaan keenya hangafoota lubootaa Saduqaawiyaan akkasumas Fariisaawiyaan kan jedhaman baay'ee isaan falmaa ture. Mataasaa waaqayyo jiraa wal qixxeesseera waaqayyo abbaa koodha waan jedheedhaaf kanaaf Yihuudoonni isa ajjeesuudhaaf barbaadu Wangeelli. Yohaannis 5:8 gaafa ilaaltanna. Kana kan barreesse Bernaabaas kitaaba ogummaa keessaa argateetu. Kitaabni ogummaa kitaaba qulqulluu kan kakuu moofaa 46 keessaa tokko akka ta'e dursinee baranneerra. Kan sadaffaa qulqulluu Qelementoos isa Iskindiriyaadha. Qelementoos Iskindiriyaati. Inni kun naannoo 150 hanga 215 kan jiraate dhaloota Kiristoosiin booda. Inni kun dhimma jireenya gaarii kiristaanummaa amala gaariitti gaafa barsiisu maal jedhee waa'ee kolfaa dubbatu kitaaba qulqulluu caqasa. Maal jedhaa? Namni wallaalaa yeroo kolfutti jecha isaa ol kaasaa'edha. Kitaaba kanatti Zeenstiraakter kan jedhu kitaaba lammaffaa boqonnaa 5tti kan dubbateera qulqullichi Qelementoos. Namni wallaalaa yeroo kolfutti jecha isaa ol kaasaa jechuudhaan kan inni kana fayyadame kitaaba Siraak boqonnaa 21 lakkoofsa 20 kan jirtudha. Abbaan kun dabalataan maal jedhaa? Qulqullichi Qelementoos jechaadha. Kitaabni qulqulluun akkas jedha jechuudhaan dubbate. Kitaabni qulqulluun akkas jechuudhaan namni wallaalaa yeroo kolfutti jecha isaa ol kaasaa. Kitaaba kan jedhu kitaaba Siraak. Kitaaba maal ta'eef kitaaba qulqulluu waan ta'eef jechaadha. Qulqullichi kun kan dabalataas immoo kitaaba isaa kanatti maal jedheera? Waa'ee dubbiin barbaachisnee gaafa barsiisu caqasa armaan gadii fayyadame.
Osoo beekuu namni callisu ni jira. Namni dubbii baay'isus immoo mataasaa namni dubbii baay'isuudhaanis mataasaa jibbisiisullee ni jira jechuudhaan dubbata. Kanas kan biraa fudhata kitaaba Siraaq boqonnaa 20ffaa lakkoofsa 5 irraatu caqasee kitaabni qulqulluun akkas jedha jechuudhaan barreessee barsiisee darbeera. Kan xumuraaf kan afuraffaa Qophiyaanoos isa Kaarteej naannoo 200 fi amma 270 gidduu kan jiraatedha qulqulli kun. Abbaan kun waa'ee kennaa Meswaati waa'ee kanaa ilaalchiseetu kitaaba Xoobiit irraatu caqasa. Maal jedha? Hafuurri qulqulluun ilaala. Hafuurri qulqulluun karaa kitaaba qulqulluu akkas jechuudhaan dubbate. Amantii fi kennaan cubbuun ni qulqulloofti. Cubbuun amantiidhaaf kennaadhaan ni qulqulloofti. Maaltu kitaabni qulqulluun? Hafuurri qulqulluun gara kitaaba qulqulluu akkas jedhe. Caqasan iddoo kam argannaa? Kitaaba Xoobiit boqonnaa 12 lakkoofsa 9ffaatti arganna. Innaa hafuurri qulqulluun gara kitaaba qulqulluudhaan kitaaba kana caqaseera. Itti dabaluudhaan maal jedhaa? Ibiddi gubatu bishaan ni balleessa. Kennaanis immoo cubbuu ni hambiste jechuudhaan waa'ee kennaa barreessa. Caqasan immoo kitaaba Siraaq boqonnaa 3 lakkoofsa 28ffaadhaati kaaseera. Walumaa galatti abboonni keenya egaa amma kana gadi kanaan duukaa bu'oota gooftaa keenyaas yoo jennee abbootii isaan booda dhufanis yoo jennee kitaaba kakuu moofaan isaan fayyadamaa turan kitaaba abbaa 66 kana osoo hin taane kitaaba 46 kanadha. Sijjammir 66 kan dhufe jaarraa 16ffaa keessa isaan kun abbootii jalqabaadha. Kanaaf inni kun ba'uunet ragaa guddaa ta'e kitaabileen hafuura qulqulluudhaan kan barreeffaman kitaabileen kakuu moofaa 46 ta'uu isaaniidhaaf ragaa guddaa ta'anii nuuf argamu jechuudha. Ragaan sadaffaa kitaabilee harkaadha. Isa kanarraa kaasnee kutaa itti itti fufna. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyoon turtii gaarii galanni waaqayyoof.